waaqeffannaa keenya keessatti kitaaba keenya keessatti keessumaatii kitaaba kadhannaa kitaaba sirna galatoo yookaan siraata qiddaasee kan jennu dhaabbii halkanii siraata kitaaba saataati keessatti akkamittiin akka isaan galmeeffaman akkamittiin dubbiin Sillaasee keessatti akka isaan gabaafaman abboota keenyaa ni ilaallachuudha. Guyyaa guyyaatti sirna kadhannaa keenya keessatti kan ragaa bahaa olla ijoollee Waaqayyoo. Ortodoksii jechuun akkas. Ortodoksii jechuun kadhannaa isheetiin Waaqayyoon labsaa oolti. Kadhannaa isheetiin Waaqayyoon galateeffachaa oolti. Galata kan jennu sibahaat kan jennu yeroo nyaata nyaannee fixnu kadhannaan kadhannu jira jechuudha. Waldaa Protestaantii gaafa deemtan Meemmee Sillaasee akkamittiin galateeffatu dhageessanii beektu laata? Ijoollee Waaqayyoo. Waaqa isaanii akkamittiin galateeffatu? Yesuus qofa jedhu miti. Nuti garuu Sillaasee akkasiin galateeffan argitanii. Egaa kun sirna kadhannaa Galataa Maariyaam yeroo hundaa fi guyyaa guyyaa keessatti xiqqoo isheen keessaa fudhadhe isinitti agarsiise. Kitaabni kun kitaaba kadhannaa bariirraati kan isiniif dhiyaate. Kan biraa immoo kitaaba sa'ataatii yookaan kitaaba dhaabbannaa barii kan jedhamu jira.